Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota jaalal dhugaa nagaa fi fayyaan bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jedha. Maarree har'a kan laallu wantoota sadii ka dubartoonni yoomiyyuu jaalallee ufiitiin jechuu hin qabne akka san dhabnee fi yeroo jaalala keessatti wajjin jiraattan jaalalleen dubartootaa jaalalleen dhiiraa keetii fi wantoota sadeen armaan gaditti anamma si ibsuuf deemu gonkumaa dogongorteellee akka hin jenne akkamitti akka jechuu ni qabdu maaliif akka hin jenne kan hundaa wajjin laallaa jechuudha. Garuu osoo gara mata duree keenyatti hin dabrin dura namoota chaanalii kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Yoo ammoo viidiyoon kun isinitti tole laayikii godhaa. Ammoo qophii kana hanga dhumaa akka na wajjin turtan akka isin dabarre hundasaa qophii guutuusaa dhageeffachuu qabdanii jechuudha. Jaalala keessan isinii cibsaa akka isin wal beeytan akka isin wal barattan keessatti akka isin of laaltan isinin mul'isaa jechuudha. Kanaafuu hanga dhumaatti akka na hordoftan kabajaan isin gaafadha. Akkuma beekamu sammuun dhiirotaa akka dubartoonni baay'ee yaadanii miti jechuudha. Dhaamsi kun dubartoota fi keessumattuu dubartoota jaalallee qabataniif ka'ammoo gariif qabachuuf yaaddaniif illee ni ta'a. Sirriitti gurra naa kennaa na dhageeffadha. Sammuun dhiirotaa akka isin yaaddan sunii miti jechuudha. Baay'ee salphaa hubachuuf illee baay'ee nama rakkisuu jechuudha. Waan baay'ee kaata baay'ee salphaa ta'ee yoo beekan jechuudha. Yoo malatti beekan qabachuu danda'anii jechuudha. Namni wajjin jiraatu tokko keessumattuu dubartoonni jaalallee isaanii ka dhiiraa sammuun baay'ee nama rakkisaa to'achuu hin danda'amu jedhanii yaaduu jechuudha of keessatti. Garuu sun dhugaa miti. Maaliif dhugaa akka hin taane boodarratti dhumarratti hin hubattanii jechuudha. Garuu rakkinni dhiirotaa maalinni waan hin feene yookaan ammoo waan ittiin tolle uf keessaa baasanii ibsatanii jechuudha. Yeroo baay'ee waa'ee fedhii isaanii, waa'ee miira isaanii yookaan ammoo maal jaalallee irraa akkeegan jaalallee ofii irraa maal akka jaalatan waan akkanaa kana uf keessaa baasanii hin haasaanii jechuudha jaalallee ofii irratti. Kanaafuu jaalallee dubartootaa fedhii dhiiraa sammuu isaa waan isaa kana hubachuu fi qabdii jechuudha. Ammoo waan warri itti dubbatee hin beeyneef yookaan ammoo warri dhiiraa kun fedhii ofii miira ofii kan itti himnee fi dubartoonni baay'een hubachuu fi rakkisaa jechuudha. Yeruma miidhaman qof dubbatu akka amalarraayi dhiironni baay'een yeroo miidhaman yeroo miidhanirra yeroo waan hin jaalan argan qofa dubbatu malee jalqaba irratti waan akkanan jaaladhu waan akkanan jaaladhaa jedhanii hin himanii jechuudha. Garuu dubartoonni waan sun ufumaa beekuu qabanii jechuudha. Sammuu ofii keessatti hubachuu qabanii jechuudha. Akkamitti hubatanii wantoota sadeen armaan gadii kana yoomumaa gonkumaa dogongortaniillee jaalallee keessanitti hin kaasina bakkuma kamittuu ittiin dubbatina icitiidha. Wanni sadeen nu jaalallee keenyatti yookaan ammoo jaalallee keenyaaf hin ibsine tokkoffaan yoomiyyuu gonkumayyuu dogongortee haasawuu keessattillee waa'ee jaalallee kee duraanii jaalallee kee ammaa kan wajji hin kaasin. Waa'ee jaalallee kee duraanii jaalallee amma qabdu kan wajjin gonkumayyuu hin kaasin. Hanga inni si gaafatutti jechuudha. Yoo inni si gaafate malee yoo inni yaada keessatti akkam turtanii akkamitti wajjin jiraattanii jedhe beekuu barbaadee ufumaa si gaafate malee ittiin kaasin ofii keetii ittiin kaasin. Mata duree kana dubbuma keessattuu itti kaasuu hin qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf akkam akka inni bareedu akkam akka inni si qabatu yookaan akkam akka inni yeroo wal quunnamtii saalaa jabaa akka ta'e yookaan ammoo gaarummaa isaa qofaa miti badummaa isaa akkam akka inni nama badaa ta'e akkam akka inni yaadni isaa yaada gadhee ta'e waan akkanaa kana xiqqaa ta'e guddaa gonkumaa waan gaariif badaallee waa'ee jaalallee kee duraanii dhaga'uu hin barbaadu jechuudha.
dhiirri kanaafuu dogongorteellee itti kaasuu hin qabduu jechuudha. Inni waa'ee jaalallee kan keetii ka duraanii kana gaaris ta'e badaas dhaga'uu waan hin barbaanne fi gonkumaa itti himuu hin qabduu. Maaliif yoo ati taasuftee miirri isaallee ni miidhama, gaafilleen is keessatti uumama, si wajjin itti fufuun isaallee shakkii keessa galaa jechuudha. Kanaafuu waan tokkoyyuu itti kaasuu hin qabdu jechuudha. Lammaffaa koomentii badaa yookaan ammoo koomentii dhiirummaa isaa tuqu ittiin dubbatin. Kana jechuun maal jechuudha? Isinii ibsa. Dubartoonni sirriitti na dhageeffadha. Koomentii yookaan ammoo yaada dhiirummaa isaa tuqu itti hin kennina. Fakkeenyaaf amaluma dhiiraa ta'ee dhiirri baay'ee tokko dhiirummaa isaaniitti boonuu osoo haga fedhan dadhaboollee kataan taate nu dadhaboof hin jedhanii baay'ee boonuu ani ni danda'a ka jedhu of keessatti qabanii jechuudha. Keessumattuu kabajaa barbaadu akkatini isa kabajuu akkati yaadan isa deeggartuu akkati isa wajjin jiraattuu fedhan yeroo hedduu kun uumamuma dhiiratii jechuudha. Kanaafuu yeroo inni dadhabee jirutti yeroo inni rakkatee jirutti namni rakkachuu danda'a, namni waan garaagaraa keesseenuu danda'a. Yeroo sunitti atilleen fuutee rakkinna biraa irratti uumte yookaan ammoo yaada waa'ee isaa gadi isa qabu yoo itti kakaaftu taate yoo dhiirummaa isaa ka tuyxu taate jechuun dhiirummaa isaa jechuun ka kabajaa yookaan ammoo ka isa xiqqeessuu yookaan gootu taate kun baay'ee miira dhiirotaa tuqaa jechuudha. Kanaafuu dogongora akkanaa akkan goone yeroo inni rakkatetti ansi wajjin jira, ansi deeggara, anattu sii jira jettee yaada akkasii kennuufii qabdaa malee gad fuutetti isa ka duraanitu irra gad buusuu hin qabduu jechuudha. Deeggaruu si wajjin jira jechuu yeroo rakkina isaatti akkas fedhuu jechuudha. Kanaafuu gonkumaa waan miira isaa tuqu, waa'ee dhiirummaa isaa tuqu, waa'ee kabajaa isaa tuqu, waa'ee isa xiqqeessu itti kaasuu hin qabdu. Ansi jaaladha, ansi jira bakka rakkinnaatti wajjin itti fufunaa jettee akkasitti akka deeggartu barbaadanii jechuudha. Sadaffaa yoomiyyuu waa'ee harmee isaa, waa'ee haadha isaa waan bada biratti hin dubbatin, hin jaalatanii jechuudha. Dhiironni hin jaalatanii. Maaliifini akkamitti akka haatituun isa fiddee akkamitti dubartii baay'ee isaa kabajaa qabdu akka taate ni beeku jechuudha haadhi isaanii. Kanaafuu dhiirri dhugaa, dhiirri jaalala beektu, dhiirri haadha ofiitii kabajaa qabdu yoo jaalalleen isaa haadha isaa biratti arrabsite hin dandeettu jechuudha. Kanaafuu gonkumaa yoomiyyuu godhuu hin qabdanii jechuudha. Akkamitti akka haadha isaa deeggartu, akkamitti akka maatii isaa kabajju, akkamitti akka jaalattu, akkamitti akka dinqisiifattu itti himuu qabdaa malee bira teettee hamachuu, bira teettee waan bada godhuu, bira teettee arrabsu gonkumaa dhiira dhugaa, dhiira haadha ofii jaalatuu fi garaan hin danda'u jechuudha. Maarree hordoftoota koo wantoota sadeen kana akka hojii gara hojiitti akka hiitan abdiin qaba. Ammoo dubartoota meeqattuu dogongoraa kanaan dura yaada kanaan faallaa yookaan ammoo yaada nama sadeen asii olii kaa'e kana gootaniiti amma gaabbuu jirtanii hin beekne. Garuu koomentii biratti yaada keessan naa barreessaa. Viidiyoon ammaan booda isinii bahuu kan lamaan kana yookaan kanaan dura hin ilaaliin taate ilaalaa. Ammoo ispoonsara keenyaa Ajaa'oo baay'een galateeffannaa. Gorsi kun akka isin fayyadu baay'ee tokko abdii guutuun qaba. Chaanalii keenya sabiskiraayib gochuun dagatinaa, laayikii godhaa. Ammoo yaada akkuma isiniin jedhe dubartoota meeqattuu amma gaabbiin isinii dhaga'amaa jira waa'ee jaalallee keessan duraan itti kaaftanii yookaan haadha isaa arrabsitanii yookaan isumayyuu dhiirummaa isaa buuftanii kan jettanii yaada keessan as jala naa barreessaa. Hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti nagaa.